biyyaan baadhattanii namni yeroo si nyaatu yaan maal jedhan baay'ee nama dhukkuba. Namni si miidhe namni biyya hambaa seentanii namni deebisee si miidhe dhibee sana keessaa homaa hin baatan. Dhugaadha amma yeroo nas taa'ee ani haasa'u isin warra achi jirtanii dhugaadha akka birriin nama jalaa badu hin beektu garuu akka yeroo biyya keessa immoo galtanii jiraachuutti beektanii yeroo shilingiin tokko isin rakkisu wabii akka hin qabaanne yeroo argitan sirriitti isin dhukkubsa jechuudha. Yaada namoota tokko tokkos fudhadhee asuma yaadichas kennuu barbaadan yaada gaariis naalaachaa warra turtaniif asuma waa isiniif ibsa ammas dabalee jedheetanii nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessan? Ani nagaa kooti. Inni madda nagaa keenyaa ta'ee jaalatee fedhee yeroo kanaan nu ga'e haa ulfaatu. Akkuman gaakalee mata duree wayii gadi isinii dhiise tasuma jechuudha. Isarratti ijoolleen baay'ee yaada kennitanii jirtu sirriidha. Yaani nama garagarisii bilchaatadhasii jira akkatti qoramee argetti dhiisee immoo waan argirraas ka'ee yaada baay'ee nama laata. Namoonni baay'een fakkeenyas kakkaaftanii natti himtan jirtu. Galatoomaan isiniin jedha. Jabaadha akkasumatti warri qoramtan bira darbinee akkas taanee dhiisis warri jettan jirtu. Karaa waaqayyootti dhiisii warri jettan jirtu. Kassas illee warri jettan jirtu. Jaarsummaa dhumatti baasii yoo jaarsummaa diddee kassas kan jettan illee jirtu. Dhugaa dubbachuuf ani hamman ka'e murtoo malee duraan bakka gara laafummaan kootiin shilingii summuun illee yoo naa kennite nan fudhadha. Gaafan eenyu jedhe nan dhiisa jechaan ture. Garuu xiiqiin immoo waan baay'ee keessa sin galcha kana bara ofiifis hin dadhabdu hin dadhabsiiftu nama sanas kaanaan yoo beekaa dhiiftanii nala jechuudha. Birrin biyyaan baafiddan amma yeroo nachi jiru namni 100 dhabee 90 dhabee yookiin 500 illee dhabee yoo jedhanii xiqqeessetuman laala. Maaliif ani ji'atti 50 argadha yookiin 100 argadha waan ta'eef bakka kan ji'a tokkooti jennee dhiifna salphifne. Garuu biyya kana keessa teessee shilingii tokko fiduudhaaf har'atti fayyadamuudhaaf birri 50 hojjedhootti amma waggaa 5tti hin argamu 50 hojjette jechuudha. Birri kalee immoo biyyaan baateessee hojjette hormitti fayyadamee har'a yeroo ittiin socho'u siyaarsa jechuudha. Lakkoofsi birrii barmaddeedha garuu siyaarsa. Harkatti namoota sanarraa argattuutu siyaarsa jechuudha waan biraa miti jechuudha. Birriin 70 yookiin 90 kun xiqqoodhaa dhiisinaan jechaa jirtu. Ani beekaan gubbaa dubbadha. Yeroo hundumaan bar akkam madaa'utti hin dubbadhu ani. Ani waaqayyoon nammiine carraan koo nammiine nama biyya lafa qofatu namiidha. Sanaayyuu nama hormaa miti arabas miti kan namiidha. Nama naannoo koo jiru natti dhiyaata yookiin dhiiga jedhan yookiin waan ta'e bichaa seelii koo faana wal fakkaatu jechuudha. Ani amma dhugaa dubbachuu fi birriin sun birrii qofaa miti. Beekaan ani birriidha isiniin jedhe malee jechuudha. Birrii qofaa miti. Birrii sangaa lamaatu bira jira. Sangaa si'a tokkitti kennanii deebistee hin gurguratte jedhani. Hin gurguratan jedhani walumaan abbaa warraa faana. Gaafannaanii siif kennama naan jedhan. Birrii sana harka koo miti kan itti kenne. An obboleettii kootti ergeen jechuudha. Obboleettiin kootti kennite. Ragaan hin jirtu ishiin guutumaa guututti kaadus hin dandeessu jechuudha. Kan sangaa sana kenne ittiin jijjiiramu baqa yoo fi itti fayyadaman ofii jijjiiramu yookaan namatti kenninaallee waan naan jedhaniif an akkuma kallattuma yaada jechuudha. Sangaa sana bara sanatti birrii maddeen bitamuu danda'a sangoonni lamaan sun. Har'a garuu sangaan tokko mee wayya haa hojjettu kan jettanii yookiin namatti kennitanii 40,000 ol malee sanaa gadi sangaa hin argitan Itoophiyaa keessatti. Lama meeqa akka ta'u herreeguu dandeessu. Har'a too ta'e inni kalee birrichi salphaadha xiqqeessinee yoo jenne yookiin walakkaa sanaa yookiin ruubii sanaallee yoo jenne jechuudha. Lammaffaa sa'a tokkoon biraa qaba. Warrumaan birrii kana biraa qabu jechuudha. Yeroon dura waa'ee sa'a sana eenyu jedhu hin kenninan jedhani normaali ishii kennite sanas hamananii waan jiraniifan
Baqa ani nama mannaan immoo amma na awwaalanii yoon tasaaf bare malee amma na balleessan tumaan beekan umaan beeku ginumaa jechuun jalqaba laafee baqa gaarummaadha yaade taanaan amma na balleessan tasa seelii waan ta'e natti mee deebi'inaan jedhutti umaan beeku namni mee waan ta'e qonxooxame dafeet beekaa jechuudha hin beekummaan isaan soo birrii qofaa miti birrii horii sadii bira jira jechuudha yeroo baay'ee isinitti kaasiraan immoo amala koo keessaa karaa tokko kallattii tokko bicha argadha jechuun toon taa'ee ani kufeeraan namaasii miti nama miidiyaan na argitanii miti jedheera akka namni na qorutti ani karaa isaas hojjetanii karaa sanaanis yaalanii naamna yaala otuu manachi jiru kenni hin kennamaan danda'ama waan naan jedhaniif nan beekas ginumaan uumamaani jechuudha waan ta'eef horii yeroo sangaan tokko kenname midhaan faana isinii fidu sangaa tokko yoo fuudhan kanati barbaadde filattee midhaan xaafii qamadii midhaan isa faana sii galchu jechuudha fakkeenya sangaa tokko fuute xaafii matoo lama faana naa galchu na gizee baay'ee jechuudha sababa sanaan kenne sangaa maalitti kennite yoo jechuu dandeessanii egaa nama argataa ta'e erga garaan isin jabaanne waan baay'eedhaanis sababum sanaan waan hin garaa laafeetti kenne qabaadhe itti kenne ture jechuudha sa'a harka kootu bitee nama faana bitamee na faana deemanii bitanii gaafa sana isa sangaa garoo obboleettii kootutti dabarse birrii sana dhiisi yeroo jedhame immoo dhi'eelaan fakkeenya koomantiin jira gaarummaadhaaf jettanii dhiisi bira darbi waaqatti kennuttu wanti tokko wanta mana madeesse biyya lafaarratti beektu waan tokko baay'ee waaqa sodaadha ture የእውነት baay'ee waaqa sodaadha baay'ee waaqa kabaja har'as ilmaan kabajaa gin maalinni isa jedhu natti fidaa kana bara waaqa faana walitti buute akkan ta'a yoona namni yeroo amma kana sirratti siistama yaadu utooti gaarii yaaddu mallattoo tokko kan ittiin agarsiifne akka deebi'u adabbii tokko kan ittiin agarsiifne inni waan namaa fayyadamu gaarummaatti jiraate inni wanti isaa nyaatamu yeroo miidhamu heessa jira waan ina jechisiisa amma dhugaa waaqa karaa baay'eedhaan karaa kana qofaan karaa baay'eedhaan jechuudha yeroo tokko immoo adabbiin qassee hojjetu yeroo laaluun hojii isaarra jiran ni jedhee dhiisaa jechuudha namni baay'een keessan naa barreessitanii adabbii isaanii ofii isaaniif argatu biyya lafaarrattuun argatu inni tokko biyya lafaatti jiraanna shi gaara maallagatee jechuu danda'u isaanii garuu otoo jiranii sin argu jarrumti kun miidhaniin waan adabaman qaxii waan nama adabaman nan beeka amma daqiiqaa kanatti jechuudha amma daqiiqaa kanatti waan itti fayyadamaniif mana waan ittiin kaafatanillee jaarrataniiru garuu ofii isaaniiti dhugaa waaqayyo nagaan qaban baqa fakkeenya tokko isinii kaasa karaa kamiin nageenya isaanii akka irraa dhabde yookiin simboo akka irraa dhabde natti meeonaan jettanii erga birrii koo tuqanii manni isaanii hin bittinnaa'e kunoo kiristoosin isiniifan kakadha hin bittinnaa'e inni manicha keessa immoo jiru bifti isaa seelii dhiiga namaa hin qabu guyyaadhaan dhibama guyyaadhaan baasa inni hafe inni kaan bittinnaa'e tokko bichaa bittinnaa'e yookiin lama bichaa bittinnaa'e jedhee isiniin dubbadhu fakkeenyaan kaasu mana sana keessatti mana sana yeroo seentan nama waggaan dura reenfi wayichi bahee cirri kan jedhu wayiin fakkaatu akkas isinitti fakkaata. Erga Itoophiyaa seenii gara 5-6 gaafadhe waa'ee birrii kanaa isinitti himeera. Sababa garaa laafetu man dhiisa ga'a. Nan beekas akka adabamaa jiran. Gana ammoo sirriitti akka adabaman isinan beeka. Garuu isaan adabamuun anaaf homaan godhu. Gin hojii akka argatan fakkeenya akka namni irratti argatu. Hin beeka malee jechuudha. Ana namni tokko nan qorretoo nama tokko ta'ee hin dhiista bira darbee tasiniin jedheera. Nama firaan yeroo baay'ee kaaseera nama lamannatti darbee. Namni lamatti darbee waan fayyadamee jira. Ani garuu roobii isaaniin fayyadamne. Har'ammoo danan jiraadha itti Itoophiyaa keessa galtee wanta baay'ee si barbaachisaa birrii sana hojjedhee nama qabeenya sanaan hojjedhee Itoophiyaa keessatti argadhoon jedhe waggaa 10 gadi natti hin lakkaa'u. Nama isinitti meeratoon har'a sangoonni sun naanna'anii guyyaa baroota qotanii amma makka fidan tokkoffaa isinittan hima. Har'i matoo tokko xaafiin meeqa har'a. Sangichi tokko sunoo meeqa. Sangaa sana faana kan naa galu amma midhaan amma meeti.
isan lakkaa'u. Birriin amma bira jiru ammam. Birrii kana utuun Itoophiyaa keessatti halkaniif guyyaa hojjedhe dhugaa waaqa Israa'el isinittan hima. Waggaa 10 gaditti hin fidu birrii kana hojjedhe. Ani immoo kana booda Itoophiyaa keessa hin jiraadha waan ta'eef kanee waan hin hojjedhe as keessa galee immoo waan itti fayyadamne isinitti dhaga'ama. Innaachi jirrumaa nutti fakkaatu isinitti meera. Amma 18 yookiin 90 yookiin 70 isin jedhee yookiin sangaa fi horii 3 narraa basa isin jedhee salphaa tokkotti ilaaltu. Gaafa galtan namni isin funfatu gaafa dhabe yoo ofii keessanii zadattanii kunoo gaaddisa qabaattan ofii keessanii malee namni isin funfatu hin jiru. Gaafa sana isinitti dhaga'ama. Birriin sun gaafa sana waan baay'ee isin hojjeta mana keessan gola keessan keessatti jechuudha. So yaadammoo yaada naa laattanii fi karaa kanaan gaafadhu karaa kanaan gaafadhu karaa kanaan didde karaa kana jettanii dhugaadha. Anillee wanti yaade ammaa fi jalqaba bilbilumaan surumaa birrii maalirraa qabda waan jedhameefani akka horiin bira jiru abbaa feetu beeka. Nama abbaa feetu beeka. Ragaa nama fidadhee itti geessaa waan jedhe abbaa feetu beeka amma kana. Waa'ee birrii dhiisaa adabbii horii umsadan sanaan saatii kanaan otoo adabsiise an salphaatti hin dhiisu. Waan naa birrii koo sanaan gaafachiisa. Sangaa gatii har'aatiin inni adabsiisa. Waggaa sanaa qabee silaa ammam naa galchaadhaan inni adabsiisa. Horii lubbuu sadii jechuudha. Dhoksaan hin kennamne namaani waan ta'eef immoo isaanuu adabee sodaachisee nan deebisa buuxxarsiisee jechuudha. Kan birrii yoo hafe. Kan birrii akkuma isinitti mee risiitiin akkaataatti bade kalees dubbadhe sababa. Risiitii bilbila koo mucaan silan kana hodhaa jedheen otoon hin kenniniif dura kana fudhatta waan hin jedhee fuudhee gaafa sana formaat godhe mucaan ganama gaafa sanaati. Ani reefuun dhufe yeroo sana wanti nan hodhusa kana fudhatta'een hin jiru. Baqaatii kana fudhattaa siifan kennan jedheeni yeroo sana fuudhee kompiitara geessee xaraksiise waan ta'eef risiitiin deemeera deemnaan hin deebi'u. Kanaaf garuu karaa feetiin adabsiifta nama. Ofiifis hin dadhabdaa isaanis hin dadhabda sirriitti dadhabsiifta immoo isaan. Sirriitti jechuudha agarsiiftee deebifta. Garuu ati lammata waan kee irratti immoo dadhabda jechuudha malee. Anamma akkanaa to'atamuu nan dhaqaa. Waan biraa waan hin barbaachisu poolisii gatii kenname akka birriin kun naa to'atamu akkaawuntii kanarra kan gale birriin. Yeroo to'atame poolisiin akka fidu dhaqee baasi hin jedhaani ishii fidee akkaawuntii ishii kennisiise manni eenyummoo baankiin immoo ofiif risiitii amma gale gaafa baye muluusaa waraqata tokkoon piriinti godhanii baasu. Gaafa sana immoo gara mana seeraa deemama. Gaafa sana immoo birroota sirra galan kana maaliin goote? Kan keeti moo kan namaati? Yaadaa kootiin jettu. Kooti yoo jette galii maalirraa akka galfatte nimti ishiinuu. Itoophiyaa keessa teessee saggan galleen beeku waan ta'eef. Kan shiiti immoo yoo jette baasiin baaseef yoo jette baasii kana risiitii fidi jedhu. Risiitiin jiru hin jiru. Risiitiin jiru hin jiru jechuudha. Kan ishii ittiin waayiin naa godhe kanaan ittiin godhe yookiin gaaf kanaan deebiseef yookiin namoota akkanaa biratti hin deebiseef kan ishiin jettu hin jiru. Gaaf sana dhimma ishii adabamti nan beeka. Garuu Itoophiyaa keessatti wanta tokko kaatee xumuruudhaaf saatii baay'eetti fudhata. Mana murtii jettee mana deemtee baqa yeroo baay'ee siinti miira Itoophiyaa keessaa waan baay'eetu rakkisaadha. Waan kee gaafachuuf baay'ee ulfaataadha ganaa immoo seeranuu. Kaffaltii baay'ee kaffaltee isaanis hin kaffaluun baasu wacii garuu ati waan kee irratti lammata adabamte ganaa wacii baastaa jechuudha. Dhumarrallee eeyuu kee argattee dhufte. Akkanaanis deemuu nan danda'a. Yeroo natti fudhata malee. Inni karaa horii gonkumaayyuu ragaa fuulii ta'e qaba. Ragaa fuul ta'e qaba waan tokko jechuudha. Gatiin horii sanaa birriin isiniin jedhe kana caalaa jechuudha gaanama. Yeroo isinitti himu. Warri kaan immoo waaqatti dhiisii naan jettaniittu. Erga dhiiga fira isa jedhamu ta'e dhiisii deebii waaqayyoon keetti kan jiru jira. Dura akkasii yaadeyyuu yeroo tokko duraan yeroo ishiin sanan godhaa kanan si deebisettu omaan argadhu ka'een waa uumatti dhiisee deebi'a. Jechaan ture. Garuu amma xiiqitu na kaase. Isa karaa jaarsummaa anuu jaarsummaa naa qabaayyuu hin jennee duraan namumatu
haqqii kee numaa nu sodaachise biyya lafaatti firumatu jedhe warra booda akka biraa qabdu beekna mee qoymee jaarsummaan akka ta'u dubbannaanaan jedhan. Kadhaa fakkaata sumaan dhaqinaan jedheenani dura isaa jechuudha. Achiin dhaqanii maalumaafuu bakka mee qoy maal akka ta'e dafqa keetii har'atti fayyadamuu qabda ture. Hin gaafannan si biraa nan qabdi nu biraa yoo jedhe waadaa hagaltu jaarsa keessatti guyyaallee dheeressitaa fi hin qabdu jettee kakattee hagaltu bakka. Dhiistee galta bakka sumanaan jedhani. Okay mee bargixin kaaddu waan namni akkatti ilaalee arguudha iyyuu waan ta'eef okay kaaddu jedhan haa ta'u jedhee gaafa guyyaa sanaa dhokattee hin baate manaa jedhanii jechuudha. Anatti bilbilaayiti manaan hin dhandhee hin jirtu hin baate naan jedhanii. Achumaan hin dhiise jechuudha. Isa lammaffaa maal akka godhan qoyyaallaa waa karaa ta'een naan jedhee namni firoonnumti jechuudha. Kanaaf akkasiidha. Dhiisiin inuman dhiisaa bargiti birrii kanaan baranii yoo dhiise maal qabdi kun? Namni koo waan hojjete waggaa 20 ammuma nama nan qaba jedhu kan hojjeteen bar waan dhibame tokkittiitti dhangalaasee deebi'a. Utoo dhibee qabaate kanarra Kiristoos haa eebbifamu. Kiristoos isiniin jedha sammuun nan dhukkubu. Sammuun yeroo bakka biyyi lafaa muluun kootuma natti fakkaata amma sa'aatii kanatti jechuudha. Seelii dhiiga kootii hundi fayyaadha. Biyya hambaa waggaa 8 gubadhe. Biyya hambaa guyyaa irribaa sa'aatii kanaa boqatamu jedhamu malee dhabe. Biyya yoon gale foolii haadhaa guyyaa tokko toon hin argin. Alaan galee jedhee dhufee jira miti haadha keessa yeroo yaadattan gammachuu achi dhuftan torbeessumme seelii isinii dabalu qaba. Firri haadha kootii yookiin abbaa kootii dhuftee mucaan keessan jedhee kan gammadee haadha kootti dhufee maramoo otoo hin jiraatiin. Torbee tokko tommeen nanachi akkasitti dadhabee bilchaadhee dhufe foolii haadha kootii argee jalatti boqadheemi yoo nabichaa beektanii sin gubaa. Otoon immoo qabeenya amma kana badu keessa jiraatanii yookiin haadha keetti abbaa keetti gaabee uffiste sin gubu. Barte keessaa isaan uffiseettee yaadatta. Innaa yaadatte dhiifta wantoota sitti dudukkanaa sirkaa cuccufaman sirkaa nyaatame sana keessaa haadha kootiin kanaa godhe abbaa kootiin. Baroota amma sanaa gubadhe waggaa 8 jechuudha. Boqonnaa malee keessaa summunii haadha koottan baase iddoon hin jennetti hin jirtu ishiinuyyuu. Warra gooteef kanarraa ammoo deebisteetu gosh galatoom otoo sin jedhanii dhiisuu dandeessaan bar amalli si bare ka gaarummaa bakka edda biyyaa baate seeliin keenya jijjiirama. Amalli gaarummaa si qabata. Amalli gara laafummaa si qabata. Barte hullee mimmi qocceen waaqa. Bakka yeetinyoo abbaate gaabiidhuma abbaa koo kam uffisee yookiin haadha koo uffisee tana nama waggaa amma sanaa keessa. Ormittiin uffattee ittiin bareeddi bakka akkas na godha yeroo tokko. Wabii sana qabdu jedheeti miti namni kan akkas na godhu suna jedhannaa tokko bakka wanta natti hir'ata jechuudha. Maaliif bakka sila sanaati miti otoo amma isaan jiraatanii mee bakka yooda jedha yeroo tokko muudan dhiisa warri qabanis irraa warri nyaata jiru miti jedhamoon. Tokko miti immoo ana kan natti darbe. Lama yeroo garaa laaftamu gowwaa sinsi'anam. Yeroo gaarummaa yaaddanii gowwaa sinsi'anam. Bakka mini mattaaqa. Garaa jabaattee fuutu jedhame jechuudha. Yeroo as keessa taa'ee waggaa 2
lakkoofsisiyyuu niitii kanarraa fudha dubartii kanarraa fudhachuu jechuudha. Garuu yeroo dhaqee gaafadhe waan tokko naan jetti yeroo dhaqee gaafadhe waan tokko naan jetti ani immoo gara jabina kana ganamumaa qabeetu hin beeku. Kanaaf baqa waan hundumaa amma kana ilaalee deebi'ee garuu lakkaan idaa fayyaan qaba. Baroota amma sanaa gubadhee fi dadhabee anamma seeliin koo muluu fayyaa kan isin garramu torbee darbee muluu laaboraatoorii galee baqa muluu laaboraatoorii beektu dhiiga iddoo sadii fudhatame fincaa fudhatame sammuu koo laalame ija koo laalame dhugaa waaqa fincaan koo laalame baqa muluu laaboraatoorii beektu baqa muluu seeliin koo tokkittiin oodhu kana qabdaa aynaa kennanii jiru kana doolii garraman waaqa na garrama. Iski yaadame waggaa saddeet har'a rafi waggaa saddeet keessaa guyyaa tokko naa eeyyamamee rafe yoo jettani warri waggaa 12-13 yoo jettani mee guyyaa tokko naa eeyyamamee rafe warri jettan asurumaa waan ulfaatu saatii riba jedhamu nan qaba saatii silaa saatii riba warri sadan qabnee jiru inda asmee otoo nyaatanuu dhukkubsatu otoo qotaanuu mataan dhukkub bifa namaan qaban otoo kan namaan muuxanuu anamma akkoo Kiristoosi ani mee dhugaa waaqaa isitti ma anamma otoo duuffadhee achi bahee waan reeffachii dhufe nasi anam waan reeffachii dhufe didee simboo sirrirra kaa'ee yeroo tokko yeroon isa yaaduyyuu nan baqa nan dhiisa. Nisa qoyski jedha dhugaa waaqa otoo rafanuu otoo qorra eenyu isaanii uffatanii taa'anuu waan meeqas isaan dhukkub akka jara biyya rabaasan otoo ciisanii nyaatanuu kiniini bichaa manni. Innaan bifa isaa ilaalee immoo jireenya isaa ilaalu nan taasifamu dhugaa waaqa nan qaana'annaa tokko jechuudha jechuun. Maal naasaa jira of yaaduun jedha dhugaa waaqa maaliif seetan ani kan hin qorame nagaattan jira ani kan hin qorame jechuudha. Innaa sagalee isinitti dheeresse yaada barreessaa ammas ittumaan fufnee waan irra ga'e akkaataa itti dhiise isinitti hima yaada keessaan barreessuun dhiisina.